ta'ee nuti dhiirri Oromoo hungumnaa ajooytu jedhin kolkoltitti anatu likkilikkitti hima jechuun maganii jedhan ta'a wallaahi lajii akkamitti nama gubatee hay an kan na dhibe amma laal wanti nuti barbaannu waa lama waa sadi qofa barbaanna laal Ustaaz Ibsaa Hasan Heydar Abdii Bilisummaa warra nama kana bira jiru warra gurbaa kana bira jiru kaga ammaatitti dhugaa gurbaa kanaa awwaale akka nuti amantaanillee walitti buunu obboleewwan keenyaanillee walitti buunu nu godhaa jiru ummata sani hanga dhaati gadi baanii miidhama gurbaan kun miidhameef gubata gurbaan kun gubateef namni tokko gabbee nutti nimne jechuudha maaliif nu dhoysan dhaggeeffadha maaliif nu dhoysan mee nutti hima hayyee gaafa duraan nu obsaa nuti wajjaan baasee isinitti himaadhan mee namni tokko gadi ba'ee abdii waan kanaa guban fakkeenya haati manaatu haa gubdu haadha manaatiin walitti haa bu'an shayxaanatu walitti buuse isaan jidduu nageenyi hin jiru kanaaf hin gubate kanaaf walitti bu'e nuun jechuu dhaban okay qaaman beekamneen gubate abdiin nuun jechuu maa dhaban hadda wanti nu dhoysanii abdiin haa gargaaramu gargaara abdiin haa gargaaramu dhugaadha obbolee nu malee nama biraa hin qabu hadda wanti nu dhoysanii maali mee isin dhageessanii ciiti maaliif tiif gubate waa dhiisi waan kana bayyadee kolkolee maaf dhiifna maaf gubate yoo ila jibba amantallee taate akkasitti beeknee nutillee gabbaanee waan tokko dubbanna jechuudha dubartii bira bulee eenyu dubartii bira bulee yoo dubartii kun soba dubartii bira bulee laa mana dubartiitti itti naqanii himee barii himanii barii hayyee maal jedhanii mammee namni waan kana quba qabdan ilaanii akka nam tokkootitti hin dhageenyelle wallaahi gurri kiyya nan dhageenye amma fakkeenya haadha manaatu zayitiitti naqeemi haati manaa isaa qaxxaatu namni isatti zayitii naqe sun qabame mana seeraa jira jedhan hayyee wanti isa zayitiitti naqanii maali namni an hin beekaa jette lakkoofsa tokko barreeffadhu gadi baanii ustaaz ennun faati nagaashisitti himaa hayyee kottu dubartii salee abboo salameeti kottu ayyanatti kottu taaptaa bora koppiliinki gora abdii Heydarii waamtanii mana keenya keessatti irra dhageeffadha Heydarii waamtanii hadda yoo dhugaa nuun himeetti kanamaa wal nu fichisiise ka sabaa waliin nu buuse ka amantaa waliin nu buuse ummata achi jiru san jechuudha taaptaa bora mee koppiliinki gora shabakaan naqabaa jira Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh abooni turkii yataate madri hin beeku ani akkan maanne akka tokko gora mee koppiliinki illee gora maal ku barraa qabda obboleessa kiyyaati maal ku barraa qabda jirtanii duraan dursee akkam nageenyi rabbi irraa ta'e simbiraa jirra beebi maal ku qabdame ayyee muslimaati rakkoon qabu sitti maashii addaan baasee dura addaan amantaa addaan simbiraa boy muslimni gaa badu buyat sare muslimaadha huddeella buyat likkii kee muslimaadha keessa muslima kiristaanatu bataa jirra wasa kanan beekattee ol hin baane yoo erga olbaate yoo dubbattee horee hayyeenan beekattee jala kana teette hudduu banaan jirtu nu dhageeffadha abbaa eenyu too ta'e an namaaf kabaja qaba nama kabajaa hin qabne yoo taateetti muka huddudhaa jechuudha muslimaadha osoo ol deemee maasitti fakkaate sooma rabbii oo sooma raawara maali kun baalageen akkanaa kun marti jala kana deeme wallaahi lazii yoo hin beekne taa'e jaluma san maal gootanii hudduu bantan ila dhageeffadha abdiin gubate yookaa tarii ina dhaggeeffadha wallaahi kolfina yookaa yoo mana namaa maaltu jira boonaa lakki yoo maallee hin jirani wanti jiru laal amma waa tokko dhaga'uu barbaadna naqi keessa ol baay'ee bar muslima ati muslima andirsan akkanaa mara dadhabne faagga laal abdii raggaasaa badii biraa hin qabu yoo ka gubatullee taate haati manaati yoo dhabbanii haati manaa zayitiitti na'ite dhimma jaartii jiru rabbuma tokkichatu beeka tokko amma wanti nuti barbaannu abdiin faati abdii bilisummaa Heydar abdii bilisummaa faati ammallee ustaaz Ibsaan hanga gadi banii gargaarsaaf gargaaraa nuun jedhan gargaaruu dirqama keenyatti gargaarra obboleessa keenya nu malee humaan qabu nama isa miidhe waan kanaaf miidhame abdii waan kanaaf gubate yoo shira diinaa illee taate yoo haadha manaatis taate yoo obboleessas illee taate waan kanaaf gubatee jecha jedhu maaliif nutti himuu didan natti maame maa nutti himuu didan maa nu dhoysan maa irraan tarkaanfatan dubbisan shira kana maa awwaalan nuti dhugaa baruu feena akka gaariitti jechuudha dhugaa kana arguu feena dhugaa kana baruu feena asirratti baruu feena maaliif nu dhoysan nutti hima metaaftaa godha koppiliin godha seentani al tokko waliin san harkisa hunda keessanu akka shabakaan ofirraa isin hin darbine taaftaaf godhame orni gina rakaa jira kunu daddafaame
Wanti keessanuu taaptaaf koppiliinki godha. Maaliif? Olillee baatanii nutti himtanii jechuudha. Taaptaabii godhame. Taaptaabii kana gara 5,000tti ol harkisa. Maaliif nu dhoysan? Yoo shirrillee jiraate dhaggeeffadhaa. Shirrillee yoo jiraate shirri kanaaf jira. Ila shira kana bakka kana jira. Amma nama biraatuun shakkine wallaahi laziim. Ummatuma kanaa shakkaa jira. Maa dhoysan dhugaa isaa maa awwaalan? Yoo shira diinaallee taate akkasitti beenneeti waa'ee diinaa dubbanna. Yoo gartee haati manaallee katti zayitii san gartee itti naqxee labbee wayillee ka jiraatu taate waan kanaaf labbee qabdi kanaaf itti naqxee jenna. Shoof maaliif nu dhoysan? Maal nu dhoysan nutti himame? Warri waan kana keessa beektan kottu albaa nutti hima. Ni beekaa warri jettan. Akka amma namicha ol bahee asii iyyuu kanaa dhaabas hin taane. Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bona. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa fayyaa keeti? Nagumaami. Habibi kiyya yaada gaarii irra jirta itti fufi wallahi yaada gaarii irra jirta gaafadhuma gaafatamuu malu gaafadhu yaati. Mee maamee ila bar. Amma tillee mee yookiin nama kiyyaa ta'uu dandeessa wallahi gadgebaanee waan dubbanne. Gurbaan kun gubatee mi erga bira jiraatan gurbaan kun hin duune nas been jira wanti isa qorannoo barbaachisan jiru yookaan du'ee reeffa isaatti allaa jaafidanii Musteefaa geessanii qorachiisuudhaaf qorannaan eegaan jiran afaan ofiitiin dubbataa. Hin jira nazbeedhaan isaa haasofsiisuu danda'an. Gurbaan kun waan kanaaf miidhame waan kanaaf gubate waan kana rakkoo kanaaf akkas ta'e jedhanii maan hubsuu dhaban. Kana bar wallahi kana maa dhoysanidha bar bakka gargaarsa gaafatu malee maa dhoysan rakkoo isaa maa dhoysan. Gargaarsa kana gaafatu malee mee wanti isaan dhoysanii maali? Amma namni rakkoo qabu jennu ustaaz Sheebsaa fi warra dhoysuu kana Heidartu rakkoo qaba jechuudha. Amma isaanirra walirra deemne namnummaan dhimma kana dhugaa gurbaa kana awwaalaa jiru. Abboo biyya keessa jiraatanii nutti haimani nuti irraa dubbata waan dalenu nuti beeka yoo karaa amantaatiin jibba amantaatiif illee fidanii waan kana godhan yoo gartee haati inni illee deemee sagaagalummaa mana namaa seene zayitii illee itti naqama waan dhugaa jirtu nutti himuu qabanii jechuudha wallaahi dhugaarra dhaabbannee dubbanna nuti. Icciitiin ba'uu qaba maaliif shafana mama? Icciitiin ba'uu qaba amma namni tokko maal jedhama beekta tokko usu baqaqaa ilma haadha sale diqaalaa bayyala kana kolkole bayasi. Hoolaa shishii buusu mana kana jala deemee waan arge barreessa. Mana kana keessa jalatti abbaan tokko waan barbaade barreessuu hin danda'u jechuudha. Hooleeyyi. Ani kuni gaafii na ilaallatu waan gartee sammuun kiyya na jaje gaafadha jechuudha. Kan ammallee gaafatu qaba. Hawaasni Oromoo cufti gadi bahee waan kana gaafachuu qaba jechuudha. Maali rakkoon isaa? Dhugaa isaa beeknee gargaarsaan waan nasbee teenyallee irraa nan bifanne. Wallahi wanni kun miidiyaa irratti ta'e ofii gafurani waan inni ta'e. Ofii gadi furani. Laazim sababa waliin ibsuu qaban. Yoo gurbaan kunillee ilaal mana namaallee seenee jiraate dhageeffadhu maamme mana namaallee yoo seenee jiraate kanaaf haati manaa isaa zayitiitti naqxe jireenya keessa wal dhabanillee yoo taate kanaaf zayitiitti naqxe ergama qabdillee ergama saniif zayitiitti naqxe ammallee deebii wanti kun waan nama biraatu itti naqellee yoo jenna amma bar namuma sanuu hidhamee malee namuma dhiyeenyaatu zayitiitti naqee akka argitan hin ta'inaa maa nutti niman hiree nama san namni sun seera irratti waan jala ooleeran. Erga seetis to'annaa jala oole. Jaartii jedhan malee kijiba jaartii jedhan malee kijiba jaartii miti obboleessoo kijiba wallahi jaartii miti jedhani obboleessoo nama akkasii dhagaye bara. Kijiba wallahi kijiba sahih tirfii taatu maqaa balleessan jaartii isa. Jaartii maqaa balleessuu malee dubbii achiin affananii dubbii achiin lafa jala dabarsanii wallahi jaartii miti jaartii wayitu waan zayitii itti nayitin jiru. Itti nayine jaartii wayitu. Kijiba kun. Jaartii maalirraa godhatti itti naqe? Jaartii zayitii itti naqe dubbii awwaaluuf akka godhanii bara obboleessoo. Hin beektaa? Bataam sirriitti waatu jira. Himuu qaban. Dhageeffadha. Waatu jira nama. Nama biraatu zayitii itti naqe nuuf ta'u waan kana barkee isaanii illee quba qabaan. Akkanaan miti ka gabbaanee dubbannuuf. Waatu jira nama. Dhageeffadha. Waatu jira sirriitti waan guddatu jira obboleessoo. Amma kanaaf wanti nuti gaafataa jirru abdii sheeritti godhame maannoo heeydariin sheeritti godhaa yookaan ammoo gabbaanee waan dalayin walirratti dalayna jechuun namni waan kana shira kana keessa qabu namni shaaqar mucaa gurbaa kana awwaalaa jiru jara lamaanii jechuun warra akkaawuntii qabatee sirraan deemaa jiru kana akkaawuntii gargaarsa dhuunfaa keenya waan barbaanne ofirra keenya gargaaruu dandeenya obboleessa keenya rabbi isaa fayyisu garuu dhugaa gurbaa kanaa maa awwaalan. Haadha manaa isaatti akkas godhe poostii haadha manaa isaan garreessa. Haadha manaa illee yoo taate feesbuuk isin qabdullee ni qabna tiktook isin qabdullee ni qabna. Nagamaan onlaayinii gubbaa jirti kuno.
nagamaan oonlaayinii gubbaa jirti. Namni sakkai godhe seera jala oolee jedhan. Eenyu namni seera jala oole sun? Haadha manaa isaa taate oonlaayinii irra jirtiiti. Mana hidhaa keessa yookaan mana seeraa keessatti silkii fayyadamti. Ajaa'ibaa bar. Kanaafuu hawaasni keenya wanti isin gaafachuu qabdan dhugaa abdii. Gaafatanii yoo dhiistan ofii tol. Dhageeffadhu laa. Ofii gaffidanii bar. Miidiyaa irratti sagalee ta'aa fi gurbaa kanaa sagalee ta'aa jedhanii nu gaffidanii erga gaffidanii. Dhageeffadhu. Erga gaffidan dhugaa jirtu maa nutti mudimu bira jiran. Abdiin hin duune nasbeedhaan jira. Dhageeffadha. Abdiin hin duune nasbeedhaan jira. Rakkoon isarra gahe kanaaf rakkinni isarra qaqqabe. Yoo shira illee taate ila shira kanaaf yoo akkuma jedhan kana haadha manaa illee taate haadha manaatti rakkoo irraan gahe rakkoon isaa walitti buufte shayxaanuma walitti buuse. Lakki ammoo isatu waa balleessee waan kanaa walitti bu'an. Waan jedhu maa gabbaasanii nutti muridanii dubbii kana cuma affananii amma haadha manaatiyyuu miti jechaadha kana namni reedduun haadha manaa isaa yoo taate naga qabdi. Namni achitti deebi'ee yaalaa jiru sunu haadha manaatii jedhan warri itti dhiyaattonni jechuun namni isa gube eenyu ka dhoysanii irra taa'an kun eenyudha. Namni Oromoon hin beekne namni hawaasni hin beekne ka abdii gube kan mana seeraa keessa jiru ka Oromoo dhoksan eenyudha. Amma wanni dhoysuu jedhanii beektaa badii isaa shaffanuufi badiin isaallee haa ba'u wanni irra gubatellee. Abada waan fedhe haa ta'u kanarra dhaabbanne laal. Gubateemi yoo sagaagalummaan mana namaallee seenee jiraate dhageeffa wallaahi lati mana namaa keessatti illee yoo gubate ormillee dhufee yoo isallee gube nu dhugaa tana barbaanna laal. Inni gosan akkasii. Yoo namni jaartii ofii irratti wallaahi kan holirratti dalaynaami. Yoo jaartii ofii irratti illee qabanii ka guban taate. Yaa baasa. Hai. Obboleessa waa meeqatti dubbatamaa jira waa meeqatti dalagamaa jira bar. Hai. Sila Oromoon tun bar horimaa bar ballamaa bar. Baasanii dhugaa eegsisuu. Dhageeffadha. Wallaahi gadi baasanii dhugaa tana hin baafne. Wanti gargaarsa jedhullee hin jiru. Dhageeffadha. Gargaarsa wanti jedhullee nama dhugaa beekatti nama maalirra gubate eenyutu gube nama beeyne irra dhaabbanneeti gargaarra jechuudha nuti. Wallaahi. Gargaarsa yoo taate nama akka mataa kiyyaatitti waan silaa gartee qabuna irraa hinan kenna. Gargaarsa yoo taate. Hadda ammoo osoo maalummaa hin beekne miidhama nama kanaa hin beekne maaliif akka miidhame hin beekne hadda gargaarsa gabbaa gargaara maa dhugaa nutti baasanii dhugaa nutti nimne yookaan dhugaa dubbatan taate. Dhugaa gabbanii maa nutti nimne waa'ee gargaarsaati miti ammoo isaatii kana wanti nuti barbaadnu eenyutu isa miidhe namni kun mana seeraa jira jedhanii erga mana seeraa jiraate kan gartee seerri beeku kan Oromoo dhoysan kun eenyu inni. Nutti maayinee kadhannee dadhabne kun eenyutu isa gube maalirratti gubate maaliif gubate yoo mana namaatitti illee qabanii guban yoo gartee diinni illee ormi illee dhaqee gube maaliif gubate. Kana beekuu qabdanii jechuudha hawaasni keenya kana gaafachuu qabdan. Nuti eenyu yoo taate abdiin obboleessa keenya nu malee obboleessa biraa hin qabu garuu dubbii tana dhoysanii affananii eenyuun dhoysanii mallaqa irraa guuran. Maal ta'e abdii eenyu gube? Eenyu namni mana seeraa jiru sun kan isaan nu dhoysan. Mana mee kottu ati kottu. Nuti namni barbaadnu nama akkanaa kana mana nama a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Mee wallaahi mana namaatitti qaban jedhaa ka. Eebaadee onnee osoo qabaattee nagalchite diqaala maal gotaa galtasitti malaaxa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boona jirta nagaa keeti. Waalaikum salaam warahmatullahi. Oho lama jala kana deemee hudduuban malee biloo godhaa jala kana. Abba hoolaa kana dhiisnurra ummata hoolaa kana dhiisnurra dhageetta abdii keenya dhageetta amma ummanni kuni meebi isaatu badii kana balleessee faata beektaa kanumaa jedhanii jaartii isaa qabnee jirra. Hai bari hin sobanii bar wallaan hin sobanii. Hin rakkannee bar. Sobanii jaartii isaa qabnee jirra mana hidhaa seentee jirti minaamin jedhan jaartiin isaa immoo hin jirti kunoo feesbuuk faara jirti. Jaartii onlaayinii irra jirti bar. Wallaa jaartiin onlaayinii irra jaartiin feesbuuk illee oli qabna tiktook illee oli qabna jaartiin nagaan onlaayinii gubbaarra jirti jar. Moo seera mana hidhaa. Abbo bara jaabannettee bar yaa wallaa hin rakkannee bar. Maa sobanii qo'i nuti sheekootii jajjabduu minaamin jenneetiin jalafaa deemaa turre maa sobanii maalis sobanii. Kolfin joon kolfuun barbaachisu. Amma jaartiin isaa mana hidhaatii miti onlaayinii gubbaa jirti.
kun akka namni itti dhiyaatonni jedhanitti akka namni tokko jedhutti amma maal gochaa jiran namnummaan mana achi keessattuu itti dhiyaatee waa deddeebisaa jiru haadha manaa isaatii jiran laal. Ammoo isaan haadha manaattu rakkoo irraan ga'e haadha manaattu hidhaa keessa jira. Maal goonaa miskiina rabbi asirra dararee asirra fannifnee bira teenna. Nama isa gube san mana hidhaa keessa illee jaartii ofii irratti illee qabee zayitii itti naqe nutti fida. Akkasirra dhaabbannee dhugaa barbaanna. Akkasi kun akkasi malee amma kam jedhaniita waan qabdanillaan gargaarsa fa'aa isaa godhame naamin jedhan. Dura baruu qabna. Dura waan kanaaf akkas jedhaniitiin himanii sanaan booda nuti waan feeneenu bira jirra jechuudha. Bira fa'aa dhaabbanna. Ammoo soba sobanii Mee ammallee namni waan kana quba qabdan namni waan kana nan beeka jettan dhageeffadha. Waan hin beekne waan kophatti beektan yoo qabaattan dhugaa nama kana eenyu akka nama kana gube maalitti akka gubate eessatti akka guban mana isaati moo mana namaatitti gubate waan kana hojjaan baastanii namni beektan koottaa nutti hima. Wanti nuti barbaannu ammallee ustaaz ibsaallee yoo taate heydariin illee yoo taate guyyaa 3 moo guyyaa 4 teennee wanti nuti isaan eegaa turre maaliif isaan eegna. Waan kana qulqulleeffadhaa qoradhaan hima yookaan gurbaan kun du'ee reeffa isaa fuudhanii tallaa amanaa Mustaifaa keessanii qoratanii qorannaa eegaan hojjechaa jiran. Gurbaan kun nasbeen jira nama itti gube beeka. Nama zayitii itti naqe beeka. Maaf akka itti naqan himachuu danda'a. Gartee hadda dhugaa jirtu tana maaliif dhoysanii gabbanii gargaara maaliif gubatee beekne gargaara nuti. Haga gartee gargaara ittiin dhugaa isaa nutti himtanu eenyu akka gube. Gurbaan kun diinas qaba yoo diinillee gube kun shira diinaatiin gubate maa sodaattan nutti hima. Yoo gartee haadha manaatiin illee walitti bu'ee shaytaan illee walitti buuse haadha manaatiif isa shaytaan walitti buuse waan akkanaa irra walitti bu'an jettanii maa nutti himina. Yoo ergamni illee keessa raate ergama keessa rattanii maa nutti himina. Hadha nu dhoositanii gargaara injir qoosaan akkanaa dhugaa gabbaa nutti hima. Maal wanti dubbii qoosaan akkanaa hin jiru wallahi gobilla wanni akkanaa hin jiru wallahi itti himi. Wallahi wanni akkanaa hin jiru. Gargaaraa bichaa mana namaatitti illee qabanii yoo zayitii itti naqan mana namaatitti illee yoo gubanii jiraatan dhugaan isin awwaaluuf deemtan hin jiru. Nuti abdiin obboleessa keenya garuu dhugaa waan kana inni itti gubate kana dhaga'uuf na baruu barbaanna jechuudha ilmaan Oromoo cufti. Akkuma saaquu qabnu eenyu akka miidhaa isarraan ga'e barbaanna jechuudha. Akkas. Dhugaa keeti walla galatoome wallahi waballa akkasi bareeda. Dura waan inni fakkeenya. Hoolaadhaa isin hoolaa miti. Hoolaa miti bar hoolaanu bar guyyaa dheedaa oolee halkan shafki galaa bar. Isin santan sammuma kana illee qabdanii. Gabbaatanii gurbaa kana maal ta'e inni kun maaliif gubate eenyu isa gubachuu maaltu isin dhoorge maaliif isin dhoysan dubbiin tun mee yoo shira qabaachuu yoo baatte maa dhoysan hayyee guyyaa 4 moo guyyaa 5 teenya eegganne nutti hima yoo diinaanillee gubate gartee gurbaan kun karlattii adda addaatiin diqaalaa bayyala kana kana dhis kana hoolaatan dhageetta amma boona dhageetta wanta akkas galuu qaban dubbii tana keessa jecha waatu jira waan guddaa jira waan akkanaa kana gargaarsa bichaa gargaaraa jechaa ooluun kuni waatu jira saayibu waatu jira waan inni dalageetu jira waan san gabbaasa jedhin wallahi wabilla gabbaasa qaban irraa baratu innillee banii aadamillee haadha gowwaan inni dalage akkas bakka amma boon ilaal yaada namaatu sammuun seera jira keenya amma kun maal jedha mana namaatti qabanii mana namaatti zayitii itti naqanii jedha namni kun Allahu akbar maalif qaba akkas moo biro wataara hadiisa quraana rabbi qomaa qabaatu waliin leesh seenni mana namaa sababni inni mana namaa seenuu maalini maa seenan dhugaadha mee maa seena jaartiin qaba dhageeffadha jaartiin qaba maa mana namaa seena maa seena kamuu qaba yaa'i mana namaatti jantaramnee jirra bolesso maal godha mana namaatti bakka wallahi maal godha mana namaatti maal godha mana namaatti maal godha teela mana namaa dhaqeenni maal godha akka dhaqeen garaa deettee gute maal godha ramadaan barna ajaa'ibee bara dhageeffadha naa ajaa'ibee bara jaartii qabu osoo manatti jirru maa seena ni mana maa seena maal godhachi na'atallahi alaykum ya kilabiyyi kanaafu baasuu qaba icciitii waliin ba'uu qaba yoo san bira dhaabbanna yoo san gargaarra waa hundaanu inni qaama keenya dhiiga keenya akkas lafee keenya inni gaafa icciitiin isaa baate ni bareeda jechuu nullee iftooma arganna jechuu yookaan ammoo nuti mahayyimi miti miidiyaa walitti qabna akkanumaan asirraa akkanan godhanna eenyu sheeyni eenyu darasaan eenyu beekaan eenyu wallaalaan ka dubbii isaa icciitii dhoysitaniitiin mallaqa barbaadan jalaan qoshorachuu maal jechuu kun waxama diin hin jirru bal hin rakkannee bari maammee dhageetta hin rakkannee bari inni guyyaadhaanii
soomana dhiiseetiin bas mana namaa faa seena si galee mana namaa seena jechuudha. Nuti immoo asiin gargaara maarree ta'ee jira jaartii isaatu gube maa sobanii jedhaa bar maa sobanii hay. Maa iyyita jetta dubbii kana waan xiqqaa dubbii kana nu ayyisiisa tuuta haasofnu miti iyyuu qabna wallahi. Maame rageeffadhu jaartiin isaa ollaanii gubbaa jirti gara feesbuukaatiin ni beeka gara tiktookiitiin ni beeka jaartiin isaa ollaanii irra jirti jaartii biraa qabamu jaartolee inni qabu anuu nan beeka rageeffadha amma walumaa galattu dubbii kana dhoksanii eenyuun dhoksanii sadaqaa irraa nurra barbaadan rageeffadha dhugaa jirtu nutti manii gurbaa haqa quru nuti mallaqa qofaa miti wanti nuti baasuu barbaannu dhugaa isaallee baasuu barbaannu yoo shirri diinaallee gubee jiraate haati manaa isaallee yoo gubdee jiraate yoo haadha manaa irratti illee nama qabee gartee shahiideedha namni jaartii ofii irratti waa gubu gartee zeeyititti illee naqanii jiraatan yoo lafarraa illee kaatee jireenya itti qaalee gubdee illee jiraate waan kanaaf gubdeedhanii maa nutti himuranii nu dhoysan. Gargaaru qofaa miti dhugaa isaa barbaanna abboo. Wallahi maaliif namni shabaabaa ni qalaxa sheeka fedhe haa ta'u gartanii haga fedhe asirra miidiyaa kanatti waa'ee amantii haa faarsu ni dogongora bakka luchee kana dhaynaan bakka qaama ijoollummaatti shabaabaa ni dogongora yoo wayitti illee darbee zayitii itti naqan abbaan jaartii ofii irra qabee hima icciitii baasa yoo san tolaalle yoo san bareedaalle wallahi yoo san isaallee rifanna gartanii dhiirummaadha dalaguun ammoo dhiirummaadha garuu ammoo icciitii isaa baasa akkasin rifannaafi sini kala icciitiin ba'uu qaba maaliif sattartammaa harraa baratuyyu hin sattarina yoo san rifannaaf dhugaan jechuu amma booda akka ittiin deebine bijala kanaan ariifatu kana. Maaluma ta'e nuti Nambarata namaatiif deemee. dubbataa jirra laal. Wanti isin gochuu qabdanii wallaahi wanti isin beekuu qabdan harkaan taaftaa godha koppiriin godha inni kun warnii qaba. Wanti isin beekuu qabdan jibbaa nama kamiyyuu qabna. Nuti wanti nuti barbaannu dhugaa abdii barbaanna. Dhugaan abdii karaa kamiin barbaanna nama waan kana miidhaa kana irraan ga'e nu as baasa. Maaliif gubate? Yoo badiisaa taate affantanii achi mallaqa nu gaafattan maaliin yoo badii qabaate badiisaa hojjetanii obboleessa keenya ni Jiini jara Ramadanaatiif ta'u wallahi mamnuu. wanti isin dhoksitanii achitti irra teettanii maaliif amma namoonni waan biraa jechaa jiran kun mana namaatti qabanii zeeyitii itti naqan jedha kun haadha manaa isaatti itti erganii musaddasa matatti qabdee zeeyitii itti naqxee jiran kun ammoo Obboleessa sattaruufi soba sattaruufi takki ta'inni gudeede sun jaartii musliimaati yookaan ta kiristaanaati tanuma addaan nu baasa. Akkas dhugaa keetti kana maamme. Jaartii musliima ta'ee dhufee akkamitti irraa qabamtee jennaan ji'a Ramadaanaatiin guddee dhaqain sa'a kan. Kan mormarraan darbiin kaachittiin ajjeesi rabbi isa sattare qanitu isaan gahi. Maata amantii kenna jeequuf sanuu ji'a musliima. Gaboon gurbinaa yaaqe. Wallahi maamme dhugaa keetti abarra binni baasa. Wallahi rabbi nu baasa. Kuni kan golbani. kaleessa waan jedhe hidhiin kun dhageeffadhu amma kaleessa waan jedhe dermaa jiru hidhiin kun hiitee hagana gahaa jedhe maal godha hidhii biraa namni maal godha hidhii keessa dhaya dhageeffadhu hidhiin Maalaatu ciniine seare. Inni gudeeda ciniine. Oo dubbii shaayii nama fudhachiisa meeqoo wallahi lazi ante wallahi dubbii ajaa'ibaa tana fiddee bara. Laaftumatti gadi nayina osoo icciitti namaan bari. Mana namaa deemee bareeda. Yaakii wallaalaan hundi asirra ba'eetiniin mujattii takka harma dhukkubaati maallaqa fida hoodha ufii icciitiin barru bara mujattiin takka yoo inni nyaata beeyna nuti. Meeqa gamtu maqaa sheekummaatiin gartanii maqaa darasummaatiin makkatateetiin arraabu jira dalagaa malee osoo hin dalagatin. Hayyama nyaachuun eebiira ta'a. Bahin baratanii. Miskiin mana madaamii arba shiriinsaa ji'a Ramadaanatiin akkana dalaydu akkamitti akka maallaqa fiddan shamarreen uf baraa isin uf beeka mi'a maallaqaa bara bakka itti sadaqattanii fi bakka itti sadaqannillee adda bara garte ati wayitii biyyaa baatu akkamitti dalagadhee galma gaajettee biyya baata kaayyoo irratti garte guyyaa miti sa'a miti daqiiqaa miti sokondinsiif birqii ta'ee gubattee argataa jirte jechuudha. Bizinees akkanumaan gadi naqanii bar bakka arganitti quufaa hundatti. Hai, Maal godhaa itti darbaa bariifata jala kana. Sayyidni Alii waleessa haa abaaru inni. Nu jaarsotii deemudha. Laala ta'uu yaaliin. Mee maal nu aarsa bannaa ta'e guyyaa Ramadaanaan oolle.
لا إله إلا الله مشكلة يا والله والله نمني زنا دلقو بونا نجيتامي أنا أفسي لي شبابامي وان دبرسيني توي بني رايدة بنامي قرو والله نمني زنا دلقو جارتي نما هاتو تماتاتي هاتو يسرقا بيك وسترون مونتو يو أكنت تباسا مالي نمني كل الله بيك وفين برو وستران برو لنا ستران جدا هم يو غافا في بدي مدبي والله لازم هاي تبغى وقبض أكثر ريفاني في برا أبنا أما ما له ما قول لا رجع أما ما له بني إلا ورد كومنتي يلا أكمل يا تبو رجع فدا وانت نتبرو بربان توقف abdi baru barban abdi enu gube malif gubate wala masadi nu yani dia tokko mana namati qabani guban jedhan lama hada mana isaatu gube jedhan itti ergani sadafa ammo qama biratu gube jedhan qamni birallee gubu dhuga abdi baamna hati mana isaallee gubdu malif akkasiin gubdi yo mana namati tillee qabame gubate jiraate jiya ramadanatin garte dhuga san beeyne garte gara sila sharia islamatin haddi irra geenne gargaara jechuudha nama mana namati guban jaartii irra qaban gubu miti nas beellee ajjeesani sharia ni bakka وكر قاد بنتاته أبان حلال في رجبه سجلين كجرا ربي جزاك سنة سنة هاباسو جرينا كن رضوان حسين كن جانجو على ورا والله لو مالك فريت أفي بكر ربي كلك أبي لا كوشة بيا جلا ترى يا يبسلم إيه نتبر بيكام بالله سنوبر والله وسو بينو بيكم سوا إيتي بروف وابروكسي سو دبنا بر أكلوا من غسين دم نبر نوتي أكلوا من هم أفانين نوفين دبنا نبر يانة تبر بونا يوتا ميديا كان الرا أما تميك أجرا إسين دور سوا مران تاو بريد الأباتو بريد سيكاتو بريد هاسو طول هاسو أمان سيسا هايود أبشالا سني كلام والله هم ياد في ده كابته ولا بيا يجوا عندي هيجيتي نماتو كبرتو مالي أكمل نما بيرد أبتات ياتي هوريد ألوني سيكو وهم ساجرني ميديا ولي كامنا هايون نيسان كوفا بيتون نيسان كوفا إساني أولي بينا مالي إساني قد تنبينو حديث القرآن ربكم ما كباتشم بر بيكانا منغو تبر عندي وسترون انتو والله باسورة ذاك أكسي غرغر نه قوفا هوندا كتلبا وفي راسه كريستيان هاتو مسلم هاتو تيغاتي ركبا مي اتناكاني هوندا أكمل دوفا مالله يكون لا فمرينو بيامباكيس توفتامني أرغتاجر الله تبينا جتي باسني jalan bitani سجلين كجرا ما مامي والله itu bitana kasabata tilarina إلا نرجع فدا وانت سنقول تقبضنو أنا إلا أكرم تقولي أنا هواسك جت كان لا نم جالا نم كبر وانت سنتهو قبضنو تعمل لي abdi bada goranjur dagi fada nuti ruga abdi baru barbana abdi nudo isani ada garte gargarta nu gabban osoma be guya takkan shabakan keti uga isa sani gabbamna wari shabakan keti moki yanti imbe kon kiye moki ya la tadiro walumaa galatti sagaleen kiyya jira boona ni jira dubbadhu boona sagaleen kiyya jira enjira